Hayyee ashama jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya guyyaa haaraa fi viidiyoo haaraa wal deebinee jirra. Kan inni itti argamu godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa tolaati. Aanaa miidhagaa tolaa adaree biyyoorraa kiiloomeetira 56 kan fagaatu yoo ta'u akkasumas araddaa bulchiinsa urjiidhaa kan magaalaa miidhagaa tolaatirraa kiiloomeetira 15 fagaachuudhaan argamtuttiin argama. Iddoon kun egaa adaree biyyoorraa kaanee barbaacha yookaan qabrii awwaalcha iddoo itti gootichi calii calanqoo irratti gootummaadhaan loluun sirna bittaa naftanyaa dura dhaabbachuudhaan beekamu Bakar Waaree itti awwaalamedha. Yeroo baay'ee seenaa calanqootii fi waa'ee Bakar haasa'uu malee Bakar eessatti booda'aan yookaan eessatti awwaalamee wanni jedhu yeroo hedduu waan hin jirre jecha nutis kana faana buunee qabrii isaa bakka itti dhageenye mirkaneeffachuudhaaf dhufnee aanaa miidhagaa tolaa jirra. Kanaafuu qabriin Bakar Waaree aanaa miidhagaa tolaatti kan argamtu eessatti argamti waan jedhu manguddoo naannoo kana jirtu irraa odeeffannee kan isin garsiifnu ta'a. Hanga xumuraatti daawwachuudhaan nu faana tura. Angkana bikin bazar malah kawaja abri tanah. Hadis gutur bukan itu ori asik kalan. Haye. Dua tur kuda jadi. Haye. Asin senani. Haye. Asin ban. Abri kuno. Amma kabrin wanu kununti asin kabri dah. Kabri ya kata kabri lah. Kabri tu mesra hati ada malah tanah sivini masena sih. Haye. Lal garam mulut thar rakat itu kabri tu lafti tu. Haye. Asin Somalia asin dan makut. Lafti bikin lafti. Akak lafa sains kan jatuh kerja. Akak lafa kaisa kan jatuh. Akak saya dia itu moti. Kabro tadi itu moti. Apa lagi itu ni macam ni. Metam. Ija. Ija sana kita mas. Kita nama jangan seda. Haye. Jamu me kabro tadi. Me iji tuntan. Tanah. Abri kuno tanah lah. Kabrin tuntan nyuti. Kabrin Bakar Waaree tanah lah kuno lah. Jadi mana wala muka panas tak kau. Jadi mana kau pan muka jadi mana kerja ni. Haye. Karena ini lah alkan sudah. Haye. Alkan tukaran tu bani jadi mana kau tadi. Asal awal. Amma kabrin Bakar Waaree kabri tanah. Tanah kuno lah. Alkan lah milik kerja. Hatara kan. Qabri Bakar Waaree tahu akkamitti mirkaneeffatan? Qabri Bakar Waaree manguddoo abbootii manguddoo amma footoo isaa jiru amma Ali Zuma baay'ee ni jira. Haye. Taayiroo ni jira jaaris tokko masheeqa. Haye. Warri keenya ni mina nu janji. Hin minaayi. Duraan laallu abbootii daminati walitti haa walitti citi dhabar amma daminata isaa hamtu citi jabeessee jetti. Haye. As fidan. Haye. Akka miidhagaatti. Haye. Duraan immoo abbootii hin dabri dhaqe. Haye. Oggaanni fatiisii kee qacalee dirmachuu dhufee isa Bakar Waaree kan. Haye. Muka tokkoon piilee farda amaaraatti. Haye. Muka fulleessanii qoree bichi qabu. Aha. Oggaa farda amaaraa horiyaa dhufee. Orang tu aku itu punya noite fardu amara anak fit terka. Haye. Wan tahu situ. Baru wan jauh dulu turun ni. Haye. So awen te farda orang mafit. Haye. Arka. Amara arka. Aha. Jadi memilaya. Haye. Milaya mana warna berdiri dua sana dekat. Haye. Jar sucu fatih jitu. Bawa berdiri dua hao sangka. San. Atabe. Bahar yang kuno dia ni tu mah. Bakar Waaree sana ni tu cua dilar ni. Haye. Lebih mana kan. Haye. Bakar Waaree be. Bakar be mana sani? Be rufias. Haye. Kajidit. Aha. Akai sana mari kabisa kote bab. Haye. Abri sedih kotan. Haye. Tak kangen Waaree ni kotan. Haye. Tak kacira di sini tu haralu bu ni kotan. Haye. Tak kamu as kotan ni. Qabri sadii qotame. Lois budaaf jechuudha. Haye. Abri sadii ramo isaan barbaade jiru san ni dhaabbe milkaa'u dadhaban ka. Haye. Kana itti dhaabdanii awwaalan asitti. Qabriin dhugaataa na qixxaabaa. Kan dhugaataa jechuudha. Aha. Abbaan keenya isa awwaalamee jechuudha. Gootichi keenya. Biqiltuun kunuunfamuu qabdii ta'etu. Ta'etu abni duraanii kunuunfamaa jirti. Duraanii qalaa ta'anii kunuunsan. Jarri ilaala ammas Oromoo Amaaraa irra dalagaa ture. Oromoon asuma jirti. Haye. Lafa tanaa qalaa ta'anii kannan dura amma guddoo noonu jirti. Haye. Qalaatum san eegan duratti Amaariinis dargiinis ni eege. Haye. Yaadiki ni eege. Haye. Amma baraani nuunis eegu jira amma sulula jee malaata jiran irra dalainee amma foormitti. Aha. Duba namoota gaafa salola calanqoo irratti hirmaate keessa asitti Bakar qofa awwaalame. Bakar qolaame tokkotu jira tokko ammas araarsi waan beekoon oolani. Haye. Waruu warra daadhii janiiti. Haye. Waruu tunee keessa akka du'e jira. Eenyu maqaan? Ansan bee waruu suni jaalaan se jalatti wal jalatti aansan ta'u. Haye. Suni dhufee muka lafa dhee. Haye. Du'e. Aha. Sani awwaalanii jiran. Sani waan Bakar waan qoranne malee sani qoran. Aha. Bakar malee daadhii guddoo qoranne malee. Kan du'e san namni qoratan jiru. Ija sanaa amma kanaan qabri nuun isa irraa hedduu bamee araarsi waan beekaa'u. Bara mul'ata irraa heeti. Baba. Nagaa. Fayyaa. Jajjaba. Maqaan keenya. Araarsoo Usmaan. Hayyee mee waa'ee Bakar Waareetii fi waa'ee qabri isaa kanaan wal qabsiisee akka manguddoo asitti maal beektu? Hayyee. Akkasii yaasa keenyarra. Hayyee. Akkasitti gaara muduraatiin dhufee guddaa waan.
Guraan dhufee dooguun akkasitti as fajjis bahee achiin tiisaan mana katabee isaan feesan achi dhaqee achitti achi manguddoon achi baaftee qabrii bakka sadii qotan gandoo waaree siisaa akkasitti tana asitti faanusaan awwaalanii faanusaan jaarsa keenya irraa dhageenya. Hayyee amma bakar akka himamutti lola calanqooti irratti miillaa irraa muramee jaan achi buutee miilla bakara waaree jechuudha. Gaafa irraa murame kallattiin as dhufe inni. Akka hojjettoota jibdatti inni lola calanqoo dhageetti miilli irraa murame. Marsaa dura galeetti gara mul'ataatti bareetti fayyee miila san lola lamatti itti deebi'e. Bahar. Osoo kamiila hin qabne. Kamiila hin qabne. Hayyee. Lola deebi'e. Hayyee. Lola deebi'ee lola sanis seene. Hayyee. Oguu lola san dheedhee waraanni isaa harkaa cabe. Hayyee. Amma inni akka jedhee haraa miidhagaa fatis keessa gatu. Obaasaa. Haa gubbaadhaa gatu. Isaa qofa fudhatee bee bara. Hayyee. Osoo deemu jiru rasaasa biintoo miidhamas amaarri karatti hafatee achi biintoo miidhawan. Hayyee. Rasaasaniitu isaan ajjeese jechuudha. Bakar eega miilli dhaame booda galee beefatee miilli fayyeeti lola deebi'ee cabee gale. Maqaa keetiin na jalqaba. Ani maqaan kiyya Abdullaa Sayyid Duwal Baruun dhugaadha. Baacha bakar waareetiif as dhufne qabriin isaas jirtu jechuu dhageenyeeti akka warra ganda kanaatitti waan abboota irraas ta'e manguddoo irraa dhageessa waa'ee bakarii fi asitti awwaalamuu isaa waan beektan nuyi. Dhugaadhaan hanqaba deemtee hanqara binuu laaffisee waan manguddoo irraa dhageenyee fi waan beeknu beektu. Sirrii. Hanqa dhageenya waan xiqqoo hanqaan dhageen qaba. Hanqa sanneen manguddoo irraa dhagee galatoomaadha. Asirraa dhuftanii nu ilaaluu keessaniif dhugaadha. Amma iddoon tun iddoo awwaalcha bakar waareeti goota Oromooti. San ta'ee immoo akkin xiqqoo seenaa irraa dhagaye. Inni kun lola keessatti miilli irraa cite. Eega miilli irraa cite booda akkuma jirri baatu lolattis kan fayyee deebi'eeti guyyaa calii calanqoo cabu san guyyaa san keessatti akkaan oduu manguddoo irraa qabutti nama 70 dhumeen dhage. Guyyaa san jechuudha. Namni kumni 40 Oromoon dhumteeti namni kumni 30 gara Amaaraatiin lamee wal sun irraa dhage akkasi cabeeti irraa baheedha. Eega bahee booda biyya tana kan dhufe irreessa bakka jaanii reefu dubbatan sun wardiyaa isaati. Karaa makiinaa guddaa keessa ujuba godhatanii wardiyaan inni ganda salphee kan jennu san dhaqe. Irreessa janichitti ujuba jaaranii ujuba san keessa wardiyaa isaatiin maali bakki tun ujuba ittiin waa gabbaranii akkas fakkeessanii kan ammallee irreessa janiituma namni deemu warra buusaa jira tulluu yoo san isiniin garsiisuu dandeenya. Tulluun wanni ta'isu inni isaan amma wardiyaa bakar waaree achi jiru sanii achi ta'an. Dabreen maasii gara ijji kaasan. Gara ijji kaasan maasii tiisaa janii kaan. Tiisaan sunis kallattiidhaan ganta san kada kooraan. Sanis bakka sanis akka ujubaa godhanii ta'aniiti wardiyaa isaati bakki tun. Sanitti hedduu sa'ee kana wasdabanyaa isa hedduu kanatti inni gaachi dhukkubsatee ganta salphee kan jennu sanii dhukkubsatee sababii sanii sootu waraanaas ni qaba harka hanqi taateefu lalli jabaa miidhagaa kana keessatti dhageenya. Sanumti sana jalaa miliisanii manguddoon teenya waan qabsoo irra jirtu bakka sadii moo kana qabrii qotanii qabrii sanirraa shawwaduudhaaf bakka tana fidan. Halkan bakka tanatti awwaalamee jechuudha dhageenya halkan faanusaan awwaalanii. Akkasitti qabrii bakar waaree as jechuu tana manguddoo irraa dhageenye. Haati salphii hatabeeti taman bakka isaa mana kana keessa jira gubaa janii dullatti bakka ta'e tan gubaa haadha salphii hatabee janiiti mana keessa guban jechuudha. Isa jaanii jechuudha mana sanii guban. Wanni seenaa manguddoo irra dhageenye qabriin isaa akkam beekamne jecha isaan burjaajeessuuf dho'isatti manguddoon bakka biraa himtee bakka tanatti isaa awwaaltee jechuudha. Amma odeeffannoo harkatanii achi barbaadan isaan odeeffannoo san jalaa baasaniiti. As fidan. Tanammoo rabbiin ni ta'e argachuu hin dandeenye jechuudha. Hangaaraan halkanee ija. Aanaa miidhagaa tolaatitti argamna. Araddaa bulchiinsa ganda urjii jechuudha. Akkuma argamu qabriin tuni qabrii gooticha bakar waareeti. Fuulli rabbi itti haa tolu bakar waaree lola calii calanqoo irratti sirna bittaa nafxanyaa dura dhaabbachuudhaan hawaasa keenyaa fi mataa isaatiinis jechuudha qabsoo gitan qabne gaggeessee biitii teenyas tahee uummanni keenyas birmadummaa fi bilisummaa har'a qabu kana akka harkatuuf namoota shoora guddaa taphatan keessaa bakar waaree hangafa. Achi buutee miilla bakar waaree namoonni baay'een yeroo jaamna dhageessanii bakar waaree nama osoo lola keessa jiruu miilli irraa muramee eega miilli irraa muramees galee fayyee wallaanamee lammaffaa lola deebi'ee lola lammaffaa irratti eega cabe booda naannoo miidhagaa tolaa kanatti baqatee gaafa asii baqatu
akka rabbii ta'ee asitti rasaasaan dhaame akkasimi akkasitti fadisi dhaame naannoo kanatti awwaalame jechuudha. Gaafa asitti awwaalamu qabrii sadiitu qotamee ture jaan tana malee lama jechuudha. Lamaan kaan diinonni yeroo sanitti jiraa isaa bira dabranii du'aa isaallee jechuudha. Barbadeessuudhaaf akka karoorfatantu himama. Manguddoo fi jaarsoliin naannoo kana jiraattu ammoo dhohisatti qabrii lama bakka biraatti qotanii halkan faanusaan jechuudha. Qabrii sadaffaa tanatti iccitiidhaan awwaalan jechuudha. Mee akkaataa qabrii kanaati irratti waan beekturra. Qabrii kana akka siidaatti. Akka roga afuriin dhaabaniiti. Asiin roga kun asiin bee asiin. Illaa guddisanii jechuun akka jarri beeynetti waan biraatti bocan akka janitti. Jarri beeynetti faana dha'u jira. Jalaan dachaan jarri gaafatanii isaan illaa asiin roga. Roga kannaan. Asiin. Asiin akka baatee akkanatti asiin laal asiin. Asiin bal'inni laal asiin taate. Akkasitti ijaaramtee jechuudha. Hanga achitti. Hanga achitti moo waan nu daa malee. Amma awwaalchi qaba Bakar Waaree asii jechuudha. Yeroo hedduu gootonni keenyaa fi namoonni biyya kanaaf aarsaa kafalan yeroo sanitti carraa itti awwaalcha gaariillee dhabuutu mudatee tureeni. Harragaa carraan godhee qabrii isaanii garree bakka isaan itti awwaalaman barbaannee baruu fi carraa harkachuu keenyatti hedduu gammadaa. Amma immoo qaamni dhimmi ilaallatu akkasuma hawaasni fi uummanni Oromoo bal'aan Bakar Waaree lolee fi duulee fi lubbuu isaatti aarsaa godhe eega qabriin isaa argamte qabrii isaa tana akka isaan maltutti ijaaramtee maqaa isaatii fi baraa wajjii fi seenaa isaa wajjiin kaayamtee dhalootaa dhalootatti akka kana booda dabartu asumaan dhaamsa dabarfachaa. Mee ati irra deebitee gabaabsitee dhufiinsa isaatii fi akkamitti akkas dhufe gabaabinaan yeroo takkamee ibsi. Bakar Waaree kun lola jalan qosee dhaameeti miilli isaa achitti irraa murame beekta. Achitti miilli irraa murame achirraa deebi'ee gallakisee mana galee as gaarumna isaa galee nyaatee fayyee lolot deebi'e. Nama dammaadiraanaaf hojii jeenummaa isaa. Achi deebi'ee achi lolee gadoo ammas waraanni isaa harkaa jamnaan asii fadis keessa. Fadis bokkoo bakka himtonitti rasaasni isaa miidhaga baqatee ciru fardaan. Rasaani dhee. Gura isaanii dheetti gallakisee irreessi bakka himtonitti asii irree tanaan bee ganda sillaasee ganda badrii hundaa faa dhaqe. Qorkee jechuudha. Qorkee sanitti ganda katabee san. Achi mana galchaniiti wallaananii duraan gaafa guddoon daminatti wal qofa malee beekaman nuti wallee wanni xiqqishaa wal qofa qabu duratti. Yeroo waamu daminni jee namni walitti dhufa malee. Gurguddaa jala deema malee amma namni hundi bakka harkeen akkoo beeyyaa'u. Amma muummichi ministeeraa waan labsee kan qofa achirraa yoo asiin nugee ni hojjan. Waan hattuu qilleensi maarreen takka illee hin jirtu gaafa. Haqa dhugaa irratti waliin hojjetan jechuudha. Kan diinaa jira beeka. Amma diinaa fi nuti firaas taanee waliin laaqamnee goojjoo takka keessa waliin jiraachaa tum. Hanga ammaatti masaraa mootummaa amma tana tan jaare saniis keessa gallee amma bara firaasha godhanne irra baay'ee nuti. Deegaa fudhanne baraka. Kumsaa barootaatii ijaaramee ni jirti jechi. Jimmaa abbaa jabaanii ni jirti. Asoo haragee keessa. Wanta watar bakka yamtu mana barumsa watar maaliga madrasaa. Madrasaa wataree. Jaarraa abbaa gadaa. Maalaa gaafsan gibiru guuree irraayi. Harkaa butanii nu jaaran jechuun mala alma guddoon. Waan san taateef amma hanga yuunivarsiitii asin nu jaaramuuf abdiin jaasila amma akkuma Oromootti. Sirrii. Lafti lafa jirti. Lafti lafa jirti. Lafa Bakar Waareetti awwaalame. Lafa laayyoo miti. Ootatti hedduu keessaa maddee. Kanaafuu jalqaba irratti qaamni dhimmi ilaallatu. Addatti namni ilaallatu osoo hin jirre Oromoo guutuu ilaallata. Bakar Oromoof lolee. Kanaafuu hawaasni Oromoo hundinuu abbootiin qabeenyaatis ta'ee namoonni hundi irratti hirmaatee qabrii Bakar Waaree akkuma siidaa isaa calanqoo ijaaranitti qabriin isaatis as ijaaramtee siidaan isaatis asiin malee asitti illee ijaaramee bara baraan seenaan isaa dhalootaaf akka dabartu akka godhan dhaamsa asumaan dabarfanna. Aanaa jaarsoo dhalatee lola calee calanqoo irratti hirmaatee uummata keenya teekinooloojiin oduu hin jirre bara dukkanaa kan keessatti firraa falmee Oromiyaa tana daangaa qarafaa fi qarafatti akka kabajamtu gootonni keenya godhan keessaa tokko. Kanaaf har'a Bakar akkuma miila isaatiitti itti bu'ee dhabametti isaas hin dhabnee faana barbaanne
obboleessa keenya moo'ee wajji taane aanaa miidhagaa tolaa ganda urjiitti arganne waan ta'eef waniin akka dhaamsaatti kan qabu lafeen tun iddoon qabrii isaa tun kunuunfamtee iddoo tanatti hawaasa keenyaafillee bakka boonitti wareegame tana dhaabbanni tokko dhaabbatee dhaabbanni guddaan tokko maqaa isaatiin kan moggaafamu maqaa Bakar Waariitiin kan moggaafamu dhaabbatee dhaloota dhufuuf akka dabru ta'ettuu fi kunuunfama qabrii tanaallee sadarkuma dandeenyuun akkaatuma dandeenyuun namoonni nu gargaaranillee yoo jiraatan iddoon tuni kunuunfamtee arra biitti teenya waan ta'eef bakki tun kunuunfamtee booldi taatee dhaloonni akka irraa baratu gootummaa kanarraa akka baratuu fi akka hambaalee seenaalee tiiffannu waliin ta'etuun qaba kanumaan jechuu barbaada. Galatoomii ulfaadhu. Irra deebinee qaamni dhimmi ilaallatu dhufee qabrii tanaas ilaalee qabrii tana ijaaree akka Bakariin malutti akka dhalootatti dabartu kana booda carraan jirus guddaa waan ta'ee jecha qaamni dhimmi ilaallatu mootummaas ta'ee miti mootummaan jijjiiramni irra dhufees sadarkaan irra biyyaa fi akka sabaatti irra jirus wareegama kalee Bakar Waariitii fi fakkaatonni isaa Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa ilmoo qilxuu kafalanidha. Osoo jarri san kalee ka'ee lolee diina cabsuu baatee biyya tanaas teenyan taatu carraa har'a qabnu kanaas hin argannu waan ta'ee jecha isaanii kabajaa yoon goone nuti warri irra jirus boru kabajaan argannu. Kanaafuu hundinuu dhufee bakka tana ilaalee akka irratti hojjetu dhaamsa dabarsaa warri naannoo kanaa immoo hawaan kana manguddoo irraa dhageeffatanii eedanii nuun geessan galanni keessan guddaadha galatooma jechuun barbaada.